السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتن كبجمتو تبداوتو تقوللچا تكوندومتي كيسنو بكم جرتن نغيني كي اون الرامد سمبرها جوجيتشا دي فاما يوتيوب على ادسي وانت افنتي فكاته akkasi sin jedhame godinyaati yatakkatu jirti ishee irratti biraanki ajaa'iba tokko hojjechuuf fedha biraankiin ka isuma sobanii kaanii namatti masanii in beetanii simu maal isinitti maamiti akkasi na wajjin turaa na hordofaa isiniin jedha yaada keessan na qooda akkatti dogongore immoo natti maanan sirreessaa bakkanti sirreessuu qabu natti maati akkasumatti wajjin turuu isiniin jedhaana godinyaati tun ka amma hin dhufti jala jirti ani fooqin jiraan ol ba'ee jira jalaal ba'ee jira ishiin ammoo amma dhufti yeroo dhuftetti jecha tokkoon jira waan isin an jettu wajjumaan laalla nafaana tura affeerraa kiyya dhufaa jirti na nafaana tura yaada biraankicha wajjumaan ilaalla dhufuudhaaf asmaan viidiyootti bahu hin sodaatti viidiyootti hin baatu yoo ishiin jette kottin jedhaan yoo na diddeemmoo nan dhiisa asumarraan dhiifama naa godha sagalee bichaan isinii dabarsaa jechuudha dhufaa jirti. Tigile maskara kosse maal gootanii jedhasi ese demo fat suuqin dhagaadheen seegate ammaan kana maal fagoo kam deemna reeyyan uffata biyya hojiitti hojjechaa oole waan ta'eef hin jijjiire tole kottu asumaan ta'an maal hojjechaa oolte hojiidha kamaan maaliif na dheessite hin janajinaarta maalaan jala jalattee tibbo waan jalaatti hin kaasin atin jala jala michi sidaa'e maal ibbo waanuma akkasitti hin fidin ibbo ati jala jettama maal hojjechaa jirta faa jala yoo mirraan jala sila sin jammar maarraa godhaa nagaafattiin waanuma jala san mana dadhabsiise ibbo hirriba malee bulte janjanaaf jette maal ibbo yaaduma janjanaa jechuudha kummaa inni hiika isaa beektaa meenatti bika hiika biraa qabaate hin beeku garuu anaaf gaafiidha tole in jala ibboon waanuma jala itti naasan michi sidaa'e jibbisiise na jibbisiise hin baay'atanii naas xallee hin baay'atanii qodatta maalirraa godhaa qoddata sila mee garamii qoodatan garri hin jirtu bee amma maal siin jedhareesh dheerri akka duraati miti maal ta'e ka qoodatan hin jiru silaa kan wanti bilbila si jalaan kaasu kan sobaa guute boo kan sobaa guute maal jetteeti sa'aatii firii biizii ta'edha tokkorra yoo sirkii akka tasaa daawwalte yoo maal biizii jedhaa jira yoo jettee deebiste hojiirra ta'e garuu kan biraatti naasaa bar ijoollee meeqan kaadabee jira jetteeti ijoollee dhuma dhiiraa moo akkaawuntii hedduu banatanii eegas booda ammoo akkasitti kasi rabbaa gargaaru rabbaa gargaaru kan jedhunullee maal jettare waan biraa kanuma wayya akkasi waa'ee ijoollee dhiiraa wanti waa'ee ijoollee dhuma dhiiraa himatabbo ittuu ijoolleen biyya rabaa jiran kun hinuma gubatanii bara rabbi isin alaafisu hinuma soban kanuma sobochaa dhiira sobaga maa ka biyya keessa jiru sobu isuma ka biyya rabaa jettee beekama hunduu laa dubartoonni kanuma biyya rabaa jirtu gubatten jedhaa jira soba biraa yaa siigalemi sirrii jette riyyeen namni dhugaa dubbatu hin jiru soma sitti guuranii kanaaf kana siin ani illee mannaara keessa seenure lakki ibboo seenin lakki ibboo laalaan seenin giddi mannaariita laalaan seenin abiitti maara koo qaba laa akkuma isin haasaftanii taasaa akkuma isin maal jettanii janjanaa bakka janjanuun rakkoo miti bara soma ta'eeti kan rakkisaa jiru kan dhugaa dhabame kan sobu baay'atee jechuudha ka dhugaa erga dhabame bubbule sanaafuun jedha bara aanna dhaabatanii haftanii irra janjanuu dhiiftanii keessatti warri biyya arabaa jirtan kun sirri janajana dhiirri yoo biyya arabaa dhiirri biyya arabaa jirtu dubartii biyya arabaa jirtu malee fuudhu jedhee jira ta jirtullee ta biyya arabaa jirtu illee ta birrii qabdu qofa hidheera kanaafu sirritti anillee tokko argadheera nan janadha argatte akkamitti kan keemu hin beekaanu janjanachuuf kasiga
Eessa argatte mee istii fidika? Maal fida? Eessa argattee biyya isaa eessa akkamitti argattee maal gootee maal dubbattee maal siin jedhee natti himuu qabda ka. Naan luluufi? Maalan si lolanee sila gaafachuu barbaadeetti na gaafadhu. Tole. Hin ta'u hin jedhin garuu. Hayyee yoo kan ta'u ta'e siin ta'an jedhe yoo kan hin ta'e immoo hin ta'u siin jedhe. Wayi. Ani hin ta'u jedhe keessa kiyyata siin ta'u jette ani nan dhiisa moo? Mee naannoo akka kokottu. Garuu hin beeku. Anumatu beeka malee inni nan beeku. Tole inshaallah. Suuraa obboleettiin koo postii goote sana argiteerta? Heeyyee argeera. Isa jala namni wayii na barreessee ture miseejii koomentii. Maal siin jedhe? Koomentii si dubbisu? Heeyyee. Irra seenee. Maal siin jedhe? Bilbila keeti. Maal siin jedhe? Bilbila keeti nagi dubbifadhu. Tole nan dubbisan. Kanaafuu nan laalee namni kun akkamitti akkana jedhee yoo nefi biisaa jala seenee ilaalu. Akkamti yaada akkanaa fide namni kun jedhee ilaalu. Mucaanuu namatti tola abboo. Akkamitti tolamme? Koomentii martee natti tole? Arabaakish. Tole. Maarree. Koomentii martee natti tole? Koomentii biti. Suuraa isaati malee suuraa isaan arge malee. FB isaa jala seenee. Balaan buute balan. FB masaatti suuraa argitee naanuma sitti tolee sitti marareere? Nama raree maal godhare? Ijoolleen dhiiraa amantee moo? Hin beektaami ani namanu akkanatti namallee namanu garuu akkamitti adda babaayii isaan irratti hin jaaladha jedhee barreessame. Yoo jedhee yoo dhibba siin jedhu hin jedhaani. Feekii fakkaata? Sobuma hin jedha. Soba? Maal amantee ijoollee dhiiraa si jaalladha? Sila hin jedhani? Jechuun koomentii silayyuu abbaan argisuun akkanumatti barreessuu ni danda'a. Cal jedheetuma yaaduma mataa ofii irraa qooduu ni danda'a. Garuu ani immoo yoo irra seenu immoo bakka garaan itti nanee mucaan hin bareeda. Koomentii ruma isaa ilaaltee nan garaan keenae maaluma godhatte qoy maaltu si tuqe baran? Duraan isanii hundattu amma immoo sitti deebi'emu? Naggaara gale kaaka isinii lolaa beeksanitti amma na deebi'e. Amma kaalamaan ni nyaa'u. Maal jetteetuma itti dubbattaan maal jetteetuma yaane amanteetuma yaane hin bareedettee dubbistama maal gootame? Hin bareeda jettee? Maal hin bareeda bareedaan akka kenneefi rabbi kenneefi? Haa ta'u sila rabbi kenna. Yoo ta'ellee waan si barreessee mucaan sun illee waan bareedee fi akkanan jedhaan laala. Jaallachuu qabdaare? Akkanan jedhaan koomentii naa barreessitee ni argee obboleettii koo Kamiilaa jalatti suuraa akkanatti poostii godhame isaan jala barreessitee turte. Innaa koomentii san argeeti galatoomsiin jechuufan achirratti immoo yoo si dubbise obboleettiin kun lolti. Kanaafiin aadii si gaafadheen jedhaan. Eegas booda immoo maqaa isaanitti mataa biyya isaanitti mataa. Ani leettiin himadhaa wal barree jechuudha. Atumti dubbistee kaateetuma koomentii sana ilaalteetuma dubbistee kaatee mucaa sana wal baratteetuma itti dubbachuuf kaata? Maal xaarii maal rakkoo qaba silaa akkasumatti wal dubbisaa miidhamne sila maaliif feesbuukii jedhanii footoo ofiirra kaatarree? Yoo ta'e abbaan isaa yeroo 10 yoo ta'e yeroo 10 miti. Innaa wayi na loluu fiyyate. Maal godhattee qoyatti? Maal godhadhu maan taane? Wayi ajaa'iba mutuun. La, homaan taanetta isaa yutti deebite. Isaa ijoollee dhiiraa yaane hin bareededhaneetuma si barreessinaanumatti kaateetuma bakka mucaa kana deebisteetuma akka jetteetuma biyya isaas gaafachuu. Laa hin bareedu jechuudha. Hin bareedi bakka lama barreessan beektaa koomentii. Yoo ta'e illee hoo? Koomentiin isaa hin sobani bari. Ani qara xaaxaa kana keessa maaltu na seesisaa isiniin jedhe ana feesbuukii beekamoo ana yuutuubii beekamoo ana tiktookii beekamoo ufumaa fiddaniitti na galchitan nan galchu maal rakkadhe. Yoo ta'e illee jechuudha. Yoo ta'ellee ani imo kooti yoo abbaa barbaade wala abbaa barbaade dhiise imo sana wayii rakkoo miti barachuun yuutuubiis feesbuukiis tiiktookis waan fete barachuun rakkoo miti garuu rakkooni yaane ijoollee nama dhiiraatiin haasa'uudha amma. Hin finna moree ijoollee dhiiraa maal goone sila? Hin sobani bari. Amanamummaan qaban. Sobuu isaanii beekamaadha garuu akka isaan soban beekamaadha garuu hundaa miti ka sobu immoo dubartii illee akkasuma jirti ka sobdu. Anillee ammallee beekamaa waan naa godha yookiin immoo waan ta'e naa ta'a oduun taane. Akkanumatti bakka nan dinqisiifadhaa nan dubbisa jedhee malee waan biraa miti. Yoo ta'ellee boon dubbiin kun naaf hin gale biraan atti galee jira. Atoo. Maaluma godhattee qoyi? Wayyaa ajaa'ibuma. Na aarsite madda. Yaani jecha akkasii hadhuma sirraa dhagaa bari. Annama akkasii siin ati illee gooti. Kana taate Kamiilaan kana lama na gooti jechuudha. Wayi maal rakkina qaba? Namni waliin dubbisu isaan maana dubbisa. Gaafa saniyyuu Kamiilaa anachi deebee suuraa koo poostii godhadhee jennaan ijoollee baay'ee tokko keessaa na dubbise garuu hundumaan dubbisu. Dhimma irraan qabu waan ta'eef. Mucaa san immoo koomentii kiyya
Koomenti kiyya jalatti naan barreessine ka ishii jalatti dhaqee inni naa barreessisan dhaqee seenee hoolaaluu dasna hidhee bakka hin beeku. Inamani ana ammallee digaanii. Waa'ee amantaa maaliin bira ga'e amma sila baruu fedha jedhee malee beekamu waa'ee amantaa bira wanti ga'e hin jiru. Baruudhaafis illee mucaa kana deebistee maayyuu hin daawwin naaseen ijoolleedhuma dhiiraatti akkuma duraatti bakka hojiidhuma keessa calluma jedhiiti hojjedhu. Isin maa sooftan dhiira wajjin? Nunillee hamma waan keessa fudhannu dhabne bara. Inni sani? Hanna amma lafatti dhiisuu jira bara. Waa'ee ajaa'iba rabbi dubbiin ta'a jabaattee waan jabaatte de. Nagube bara hojii madaamiirra ol naa ta'ee naan bakka amma gadi dhiisuu jira. Maal ta'e maal si godhe? Maal beekana aarsi ijoolleen dhiira. Jana baataniitii nama sin aarsi. Bakka yaani jalqaba nuus akkasuma bara ammaatti mucaan kun hin bareeda jedhee naa barreessite jettee miti. Dura nuyyuu akkasuma yaani keessoo waan hin barreefi beekta. Amma yoo ittaasaa yoo deemne kanuma kijibu qofa kanuma somu qofatu itti guute waan ta'eef amma nullee waan magoonu walaallee jirra waan sanaa ifati immoo ittiin deemin siin jedha bara. Ani waan ansi amanuuf akka jedha malee sila ijoollee biraatti calqeetu bakka itti haasofsiisee jedheetuma bakka yaadaan ta'een bira darbaan. Waan jecha akkasii musira dhagahuu yoo badan hin barbaadu. Haalan namaami. Yoo nama taatellee jechuudha. Wayi. Kana mucaa balaa qarabaan tolu ofiitii barreessedheen koomentiisa. Barreessu yaada isaa hin barreessanii qoy. Taaneetuma bakka. Ani dura maaltu feesbuukii qoy kamiiladhaan masee miti kan rakkina qabu. Feesbuukumaa fi yuutuubii kanarra dhaqaa itti kana godhi naan jettee nafuma keessa hin argitanii waan ani quba qabne na baastanii amma deemtanii ani beek kana godhin hanan jettu oduun taane akkasitti mee maal seeti akkanatti taasii yaani muuxannoo haasaallee hin qabdaa maal kana waan ta'eef akkana hedhiitii taasii waan haa jettee yaadanaa qoodduufi malee akka atiin wanni jettuufi miti akka atiin na lolti kana hunda maal ulee fudhattee sun malee maaltu seera way manatti jaaraa ani qo'a. Laan jaartu abadan namni du'a feeruma kan ni oolu hin jiru. Waan ta'eef kanaafuu maarraa biyya keessa jiru hojjan dhee way ani maal dheessa ijaa fuulaa gubata qabaa wanta hin dheessu maan gubatti siin hin jenne bara innaa maara kira qabare nama feesbuukii irraa waan ta'eef immoo eeyyee namuma feesbuukii irraa namuma yaani silkii irraan barattu ni naasa'in jechuu barbaadeen bara waan meeqa miidiyaatti ilaalaa ooltame waan meeqa dhaggeeffattame ana qofa sitti himaa nama baay'ee dubbatu hunduu san mataa yoo ta'e iyyuu jechuudha garuu hundi sana hin ta'u haa ta'u malee yaani an abadannaa fi inni kun hin liqimfamne abadan. Maal silaa dubartii yaani dhiirmoojii wal qaasitee maal jettee heerumti yookiin immoo wal jaalatti yookiin immoo wal dhiisti sila waan adda ta'e bakka ishee geettanii haa ta'u. Eeqoo garuu lamaan iyyuu dubbisee ilaalasitu. Ani keessan jiru. Diddee? Osoo haadha si biramu dhufuudha baadhe. Maa? Dubbii kana sirraa dhaggeeffachuudha. Ofii keessaniin jettanii immoo deebitanii akkana jettan maal ni jiratte? Innaa ani kan hunda kanaa see piraankisi godhe dhugaasee. Maaloo rabbi edhiiti maa ijoollee irratti maal baaste ijoollee dhiiraa irratti na ifaatanuufi maaloo rabbuma edhiiti maal akkas na gooti. Haa ta'u. Inuma badeenoo. Maa baddare. Maa akkas na jechisiistire. Adii rakkoon qabu warri dhiiraa ammoo hin amanamu dubartiin illee akkasuma beekaatan piraanki irratti hojjedhe ani eenyurraayyuu akkanatti jaalalli illee nan qabu nama janajjanatu illee hin jaaladhu kaseeraan dhufu yoo taate malee kamiila irratti illee hojjedha akkanumatti waan ishiin na gootu ishiin illee aanatumuuf illee na qabdu waan ta'eef achuma narratti abokkistu. Innaa kabajamtoota daawwattoota keenya madaamiin teenyas nu yaamaa jirti. Kanaafuu ka viidiyoo kanarra dheeressuu hin dandeenye yoo isin tole like share commentii jedhasan itti godhaati. Nu jajjabeessan bira dhaabbadhaa kamaatii hinaaf hin ta'in maatii naaf ta'a. Akkasiin isiniin jedha kun nuti gaggeelee yookiin immoo gooddanyaati akkanan godhee har'a natu malee waan ishiidha namni odeeffoola si argitanii waan ishii fakkaatu. Ofii janajjanatti anaan janajjanatiin naan jetti mee kunumti maalin farada ameesi warri janjanaa beektan. Akkas isiniin jedha asuman dhiifama. Dhiifama naa godhaayii YouTube chaayinaa kana jalatti argamtanii innaa dhiifama siin jedha ijoollee dhiiraa keessumatti iyyuu mutayyoon ija keessatti nagartiteetti waan ta'eef innaa laayikii sheerii godhaayii maatii keenya ta'a siniin jedha
Yoo sinti tole immoo laayikii sheerii godhaa eebbifamaa komitii hojjete jala La bilbila asumatti fuula si deebisee waa tokko kuma qabda asumatti dhossa. Asumatti. Argite? Naa taatee ta'a. Naa gootee. Abshir. Akkana fiddanii siimaa fi kamiilaadha akka YouTube, Facebook maal jettanii na fidda eenyumaan isinii godhaa himan jiru. Akkasii yoonan waan dogongorina sirreessaa nafaana bu'aa yaada qabdan komintii jalan naa barreessaati. Akkasii na jajjabeessaa isiniin jedha. Warri YouTube channel gololchaatuuf jalatti argamtan hundumti keessanuu ijoolleen Oromoo bakka jirtanitti abbaa viidiyoon kun si bira ga'ee hundi keessanuu yaada qabdan jalan naa barreessaati. Waan sirreessuu qabu natti hima. Akkasiin isiniin jedha turtii gaarii walitti deebina biraankii biraati.